abbaan ilmaa haati ilma sanaa achitti wal ga'u. Haati ilmaa mucattii dhuftee maqaa moggaasuuf maqaan kan gennoota gara caalu biyya keenyatti sanyiidhaan kan inni waamamu. Sadachitti, naggaaditti, jidditti, baditti akkas jedhame waamama. Maqaa ilmaa abbaatu moggaasa. Moggaasaan maqaa kanaa inni duraanii namni maqaan guutamaa jedhamu abbaa gibee jedhame waamama. Namni maqaan isaa maqaan jara kanaa sadarkaatti waamuu qaba. Inni wallayyaa wamtan jedheefis isa kanaaf ilaa adda adda ta'anii jechuun kooti. Eebbaa yookaan fiixaa jedhamee maqaan waamamu abbaa milkii jedhama. Tiibbaa abbaa goduu jedhama. Daannoo abbaa foggii jedhama. Guddataa abbaa qoyyaas. Leencoo inni jedhamu abbaa dilbii jedhameetiyyi waamama. Bookkisaa abbaa roorroo. Bari'oo abbaa simboo. Akkasitti moggaasuuf. Maqaan eegammoo booddee islaamummaatti haala cimaadhaan seenamee jedhame Adam yennaa jedhan abbaa waarrii. Aliyyi abbaa cabsaa. Abdurrahmaan Abdul Jabbaar maqaan jedhamu abbaa bulguu. Ahmad Mahmud Muhammad maqaan jedhamu abbaa garoo. Kadir maqaan jedhamu abbaa raagoo. Huseen maqaan jedhamu abbaa magaal. Jamaal maqaan jedhamu Jamaal. Hasan Naasir maqaa kana sadan abbaa maccaa jedhanii waamu. Firrisaa maqaan jedhamu isa duriirraa abbaa saambii jedhanii waamu. Akka kanatti maqaan kan inni waamamu jechuudha. Moggaasichumti. Kanaaf egaa moggaasaan sun inni tokkoffaa moggaasichi wanti inni jalqabeef waarsaadhaaf. Namni tokko yoo ilmaan shan qabaate mucaan dhiirri daa'imni yoo jiraate intalli kaleessa dhufte maqaadhaan hin waamtu. Maqaa ulfinaa kennitiif. Geerarsaan illee bariin ibsama. Nama deegni guyyoomse ijoollee nama deegni guyyoomse ijoolleen obboon jettu waarsaa maqaa lagattuu jedha. Maqaa lagachuun waan guddaadha. Waarsaarraa kan inni jalqabu. Waa'ee maqaa keessatti isa kana. Amma qabxii jalqabaarra jira asiisinsila jedhaa turtan fudhanna booddee maqaa moggaasa maqaa kun maaliif jalqabes jedhu deebii tokko keessaa argadheera. Waarsaadhaa fi waarsaa namni maqaadhaan hin waamu maqaa moggaaseetii maqaa qaba ulfinaa sanaa waama. Qabxii tokko argadheera. Qabxiin lammaffaan hoo jira maaliif fakkeenyaaf tokko waarsaadhaaf jenneerra kan biraa ol jirudha. Namni itti naa dabalu kan biraan jiru. Maqaan koo Yaayaa Abbaaqisaa Abbaadhaasaan jedhama. Waa'een moggaasa maqaa kun egaa Oromoon sirna qaba moggaasa. Maqaa lafaatis warra qabiyyeetiin waama. Maqaa namaatis sirna ittiin moggaasu qaba jechuudha. Maqaan nama tokko yeroo inni dargaggummaadhaan gahee fuudhee jedhu boromtuu sana moggaafama ganama. Bunni moggaasaa danfifamee yookiin dhaabatee dhadhaadhaan dhaabatee itti moggaafama. Firri wal gahee taa'ee moggaasa. Egaa moggaasni kun inni moggaasni sun ulfinaan wal qabata. Kabajaan wal qabata. Abbaan namni fuudhe sun ennuu maqaan moggaafamee jedhu obboleessi isaallee yoo xinnoon akkamii jiraate maqaa
waarsaan illee maqaa kabajaatiin waamti. Dura dhirsa sanaaf maqaan kabajaa ba'a. Akkuma sanayyee isii fuudhamte sanaafis maqaan ba'a. Bunni danfee maqaan moggaafamu sun haadha siitu jabanaatti guuttee dhadhaa basqaa wajjiniin tirmaa wajjiniin ergama. Buna sanatu danfee maqaan intalasii bakka heerumte sanatti moggaafamaaf. Kanisiis haadhatu dur bunni jabanaatti nam'ee qashiramee duukaa dhaqu sun buna moggaasaati. Dhadhaanis baqee duukaa dhaqa kan wajjiniin danfu jechuudha. Buna moggaasaa jedhama. Maqaan haadha isii fuudhamte bor ganama yeroo addi guyyaa gaa'ilaati bor ganama maqaan misroodhaaf isin moggaafama. Misroo lammaniifuu moggaafama. Isa dhirsaafis niitiidhaafis hin moggaafama jechuudha. Ganama borii moggaafama. Bunni danfu sun amaamota duukaa ergama kaleessa. Callaan isaa qashiramee jabanaatti guutamee dhadhaa baqaa wajjiniin haadhate erga buna moggaasaa sana. Haatisi. Asii buna sanatu danfee jennaan firrii haata abbaan ta'anii jennaan maqaan moggaafama. Maqaan kan inni moggaafamuuf kabajaa wal hidhata. Isa fuudhe sanaa miti obboleessi isaanii xinnoon illee waarsaan maqaa kabajaatiin waamti jechuudha. Yoo maqaa kabajaatiin hin waamne mucaa gubataa jedhama. Suni akkasiin akka achitti iddoo argatee maqaa kabajaatiin isiin waamtu karaa biraatiin gorsa jechuudha. Oromoon kallattiidhumaan qofatu ta'in mucaa gubatti jennaan isiin maqaa kabajaatiin waamti maqaa qabdi jechuudha waarsaan. Walumaa galatti moggaasni maqaa Jimmaa Abbaa Baluu jedhu kun kabajaa walitti hidhama. Abbaa Abaluu sana keessas immoo maqaan dur jira kan mootiin kennus jira maqaan Jaaway. Akka Abbaa Bulguu, Abbaa Magaal, Abbaa Cabsaa, Abbaa Booraa, Abbaa Joobir, Abbaa Foggi. Maqaan akkanaa kun duritti mootii kenna booda namni ofii moggaafachuun itti fufe malee maqaa akkammaa jeneraala shambalii akkamma sadarkaa qabamti. Wanti sun abbaa booraa abbaa maal jedhamu wal caala yani abbaan cabsaa abbaa booraa hin caala yani abbaa cabsaa sana immoo abbaan bulguu hin caala jedhama. Inni maqaa akkasiin kennamu. Inni moggaasaa garuu firuma taa'etu abbaa baluu jedhee moggaasaa kabajaa walitti hidhama jechuudha. Inni guyyaan sun guyyaa moggaasaati. Waa'ee moggaasa maqaa kanarratti gaa maqaan abbaa fakkaata. Kana jechuun maal inni sadarkaadhaan amma yooma fuunee ilaalle maqaan baraa baratti dhiifamaa dhufaaru jira. Fakkeenyaaf amma maqaan durii jiru. Maqaan addeenya dhalootee 2-3 asii jiru. Inni duraanii maqaa akkamii fa'i yoo jenne akka abbaa dhaasaa, abbaa loofee, abbaa maalii jedhamu baay'een isaa amma moggaafachuu dhiiseera namni. Maqaan sunis ibsuun hin danda'ama amma gara 100 meeqaa walitti qabamee kan jiru jira. Akkasumas waa'ee moggaasaa ilaalchisee duudhaa amantiis waan of keessaa qabu qaba. Moggaasumti immoo yeroo baay'ee maqaan Muhammad jedhamu abbaa garoo jedha. Abbaa gararraa abbaa garoo jechuun immoo abbaa gaarii jechuus of keessaa qaba. Garoo koo jedha nama gaariidhaan namni keenya. Maqaan Ahmad jedhu jira, Shariif jedhu jira. Yeroo baay'ee maqaan sadarkaa tokkoffaatti Muhammad maqaa jedhamu abbaa garooti. Maqaan abbaa maccaa jedhu kan kennamu yeroo baay'ee sadarkaa guddaadhaan abboo Jamaal kan jedhamu abbaa maccaa jedha. Garuu sadarkaa lammaffaatti maqaa fudhatanu qaban jarri akka Jamaal jedhamu, Shariif jedhamu, Imaam jedhamu kun jaruma akka abbaa maccaatiif kennama, abbaa diggayiif kennama. Abbaan diggaa yeroo baay'ee Shariif, Imaami waan akkanaatiin wal qabata. Akkasumas kan biraa immoo Huseen abbaa foggeeti. Abbaan magaalis Huseen. Abbaan waarrii Adam. Abbaan cabsaa Aliidha. Aliyyi. Abbaan simal Muusaa.
sadarkaa tokkoffaadhaan fudhata. Abbaan Bulguu Abduu, abbaan Joobir Abdallaa, abbaan Gissaa Muusaas Yaasinis hin jedhama. Abbaan Olii Abdulqaadir, abbaan Faajjii Idriis jedhama. Abbaan egaa waan ittiin beekamani malee kan sadarkaa lammaffaatti akka sadarkaa lammaffaatti sadaffaatti duukaa waamamu maqaan adda addaa jira. Fakkeenya amma abbaa Diggayin akka Shariif sadarkaa tokkoffaatti kennamuuf imaam jechuufis hin kennamaafiif. Egaa maqaa ittiin barame qaba jechuun waan ittiin moggaafamu qaba. Maqaan akkanaa kun as dhiyaatani. Maqaan Jimmaa inni achi siqaa dhaqan abbaa Sarboo jedha, abbaa Booraa jedha, abbaa Loofee jedha, abbaa Jiilchaa jedha, abbaa Roorroo jedha, abbaa Kormaa jedha. Maqaan Jimmaa abbaa Morkaa jedha, abbaa Luleessa, abbaa Sarbii jedha, abbaa Falaxaa jedha, abbaa Qophee jedha, abbaa Facaasaa jedha, abbaa Kumaa, abbaa Faajjii jedha, abbaa Guutaas hin jedha, abbaa Goolees hin jedha, abbaa Lubbuu jedha, abbaa Daamaa jedha, abbaa Gurraachaas hin jedha, abbaa Zabanis hin jedha, abbaa Eeganis hin jedha, abbaa Qixxees hin jedha. Maqaa danuu kan amma yeroo ammaa namni moggaafachuu dhiisaa deemaaru. Egaa maqaan Jimmaa waan irraa ka'ee moggaafamu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kan dubartii sennuu isiin heerumtee misroodhaa baasu firri kun taa'ee waan bara sana milkaa'eenis hin moggaafata. Waan bara sana milkaa'eenis hin moggaafata. Warra hangafaa ta'uudhaan warra quxisuu ta'uudhaanis moggaasuun jira. Egaa walumaa galatti moggaasa kanarratti sirna qaba jechuudha. Waa'ee maqaa innuu kennu Jim maqaa lafaallee warra qabiyyeetiin innuu waamu maqaa wanta biraa immoo wanta abbaan qixxa sana jiru hojjeteen moggaasa malee Oromoon waan hojjete waan raawwateen moggaasa maqaa lafaallee yoo ta'e sirna qaba jechuudha. Horiidhuma isaayyuu maqaa moggaasee waamaanii kana jechuun maali? Diiboo jedha sangaa bifa mixiitiin diiboo jedha. Sangaa bifa daaraatiin Booraa jedha. Kuulleedhaan kuullee jedha, kuullitti jedha. Magaaliin sangaa bifa kanniisaatiin magaal jedha. Daammiidhaan jechuudha. Sirna qaba nu waa moggaasu lafumaa ka'ee moggaasu. Kanaaf lafti keenya yoo maqaa isaallee ka'anii maqaa isaa barreessan maqaa sanyii nutti agarsiisa. Warra qabiyyeetiin moggaasu akkuma sanayyii maqaa namaas nu moggaasu waan abbaa sana fakkaatuu fi waan isaa walitti hidhatuun iyyee moggaasa jechuudha. Egaa anas irratti kanan jedha. Abbaamee qajeera erga moggaafamu eegalan namni wanti beekamu jira. Abbaamee qabbaarra jira. Amma akkamsi fakkaata waa'ee maqaa abbaa baluu jedhu kana inni deemaa dhaqu amma fakkeenyaan yaayaa abbaa Gissaa, abbaa Dhaasaa, abbaa Loofee, Aaddii Dameen jedhama. Inni abba Shanjaa deemaa dhaqee jedhe inni abata jechuudha. Kanaaf abba torbaa as xiyyeeffata. Sana inni darbe maqaa abbaa jedhu inni isa. Egaa sun maal mul'isa? Yeroo murtaa irratti kan eegale jechuu jalqabe ta'uu nutti mul'isa jechuudha. Ani dubbiin dubbatame amma ilmi namaa dubbataniiru. Moggaawwanni maqaa kuni majammaraa mumtisaa tokkoffaa ulfina irraayi. Lammanni immoo waarsaa irraayi. Waarsaan kun dhugaa armatti akkuma namichi fuudhee tureeni ijoolleen sabiyyii mucaa daa'imman yoo ta'e maqaa biraatiin hin waamtu. Maqaa ijoollummaan hin moggaafame hin waamtu. An mataa kooti 1939 obboleessi keenya tokko fuudhani baamurkaa abbaa majuu yaadattati. Ani immoo sa'aan eega ijoolleedha. Otuun isaa eegu jabbiin misiroo kun lama taatee dhufte
sa'aatarratti. Muusaa jechuun si dhiibteetiyyi asoofuu dhagaa jimmittii jalaa warra abbaa morka jedhama dhiyoo du'an qaalittiin kun. Asoofuu dhagaa anaan jedhan yoo Muusaa irra na tuffatani yeellaan yoo maqaa biraanaa kennan hin qabu. Jabbii kana asoofuu dhagaa jennaan calluman jedhe anis tuffachuu gooti. Galeetaniyyi jimmittiin asoofuu naan jettee jabbii asoofuu jennaan maal jettee jedhan abbaan immoo calluman jedhee dhattee dhugine miti hin dhugine isa dhiisan hin gammadanii. Isan naqee jabbii sana dhowwuu fi hin gammadanii. Gargaartu jabbii moggaafnee qaban akkuma jarri kun dubbatanii abaarsa barraaqa. Durii asli isaa immoo Oromoo gibee shananii malee abbaan kun iddoo biraan jiru. Wallaggaan Shawaa Arusii Wayiruu Baaboor hin jiru. Maanni abbaa mootii irraa ka'e asli maqaa moggaasa kana. Mootii isa Jimmaa inni Gommaas inni Limmuus inni Geeraas inni Guumaas abbaadha. Amma mootiin Guumaa abbaa baalooti jammareetu abbaa baaloo jedhamu dhufee abbaa Jabir Guumaa ga'e. Kan abbaa Jifaar akkuma kana, kan Geeraa Limmoo abbaan Boggiboo akkuma kana, kan Geeraas immoo Barraagoo akkuma kana, kan Gommaa abbaa Masooraa jammaree akkuma kana. Amma gara Wallaggaan jiru. Wallaggaan mootiin jalaa kumsaa mordaati. Shawaan Goobana Daaceeti. Maqaasa keenyaa kana hin qaban. Biyyichi inni kun Oromoon gibee shananii kun guddaadha. Ulfaataadha ulfina qabas. Ulfaataadha ulfina qabaa. Maqichi kun maqaa kabajaati. Maqaan kabajaamaa inni nuti amma biyyi inni kun Oromoon gibee shananii walitti hidhamee jira. Walitti hidhamuun isaa inni nuufi Jimma kun soddaadha. Haata abbaa Jifaar sherree abbaa Duulaati. Haata abbaa Joobir intala abbaa guddaa diggoodha. Kan mootii keenyaas. Kanaafuu biyya ulfinaati biyyi inni kun. Oromoon gibee shananii ulfaataadha ulfeeffataadha. Beekumsa qaba. Akka Oromoo biyya biraati maqaan taanee walii waamu waan hin taanetti walii moggaasu. Maqichi kun deemnee ka'uu danda'e majammaraa maqaa mootii irraa ka'uu danda'e lammanni waarsaadha. Maqaan mootii gatii abbaa baluu jedhamuufi namni hundi sanatti moggaachuu nama guddaati gatii moggaachuu barbaaduufi abbaa Joobir abbaa Olii abbaa Macaa jedhamuu danda'e. Maqichi kun asliin isaa mootii irraa ka'e. Maa inni mootiin ayyeenyuu jammaree abbaa duwwaadhaan gaara ga'e. Keenyas kan Limmuus kan Geeraas kan Gommaas kan biyya biraa immoo maqichi maquma isa ijoollummaatiin Gammadaa Mustafaa kan maal bahe malee abbaan hin jiru. Abbaa kan qabu Oromoo gibee shananiiti. Oromoon gibee shananii kun immoo nama qalbii miti. Akka itti dhaggeeffadhutti nama guddaadha. Nama beekumsa qabu nama gamaggabachu. Maali wanta amma booddeetu naan bise walii galtee dhabuu naan booddeettafni malee Oromoo gibee shanii kan caalu afarra hin jiru jettee nan fudhaan. Sammuun Oromoo gibee shanii qalbii miti nama guddaadha. Maaltu naan bise booddeetti walii galtee dhabuudhaan wal miidhuu dhabuudhaan wal cunqursuu dhabuudhaan iyyii kana taane malee beekumsi keenya laammaa Rabbi qabriitti bal'isu abbaan Jifaar abbaa Mool kuni waan bucuun hojjenne. Mootiin keenya abbaan Joobir Gumaas waan bucuun hojjenne. Kanaafuu walii galtee hin jiru. Otuu walii galle nam tokko mo'achuus hin danda'u. Dhugaanis baduu hin danda'u. Abbaareef immoo lafaa kaatanii isin du'a keessa nu gaafatan kana otuma jammarame immoo kana ta'uu hin danda'u. Walii galtee dhabummaa inni 1830 gaha Minilikii bakkee Ganjiitti nama 100 guumeen ajjeesu walii galtee dhabuudhaan guumeen ajjeese Minilik dhufe. Waraanni Minilik nama 100 ajjeese guumeen. Argitu shuuree wancoo gaafa ajjeesu. Maa inni kun walii galtee dhabuudhaan namni immoo gaha mooticha kana ajjeese nama Wallaggaati. Maqaan isaa Firrisaa Macaafaa.